Dubartiin kaleessa Tookiyoo irraa gara Ameerikaa buufata xiyyaara Jeef Keenediitti balalii gootee paaspoortii biyya kaartaa addunyaa kamuu keessattiin galmoofni qabattee argamtee turte. Miidiyaaleen idila addunyaa hedduun rifaatu guddaadhaan dhimma kana addunyaa waliin gahaa jiru. Maqaan biyya paaspoortii irra jirus Tureenizaa kan jedhamu yoo ta'u, biyya akkas jedhamtu ardiilee torban keessas ta'ee kaartaa biyya kamuu keessatti hin argamtu. Kan isheen gara Ameerikaa balalii gootee Tookiyoo yookiin Jaappaanii irraa ture. Paaspoortiin ishee kwaalitii isaa akkaataan itti hojjetame, seera qabeessummaan isaa chaappaan isaa paaspoortota addunyaa irra jiran caalaa orjinaalaa fi istaandaardii isaa eeggatee kan hojjetamedha. Garuu maqaan biyya irraa dhufte Googilii irratti sarchii yommuu godhamu biyyaa miti bakki akkas jedhamu hin argamne. Dubartiin tun Ameerikaa ga'uu ishee erga gaafattee mirkaneeffattee boodas naasuudhaan callisuu ishee eegalte. Immigireeshiniin qorannoo irratti gaggeessuuf yoo gaafii dhiyeessuu fi kophaa gungumuun alatti homa takkaa hin haasoftu jedhu. Sana booda qabamtee turtii isaa afurii mana duwwaa keessaa akka turtu taasisanii turan. Garuu isaa afur booda yoo deebi'anii ilaalan bakka isheen buute dhaban. Kunis dabalataan addunyaa waan biraa keessa galchee jira. Ameerikaan nama dubartii tanaa argeef maallaqa iddoo akka kafaltus dubbattee jirti. Maaltu maal ta'aa jira nama jechisiisa. Yaadonni hedduun yaaddamaa jira. Namoonni hedduun nutu addunyaa biraa keessaa bannee jirra moo silaa akkam jechuun yaaddaa jiru. Isaan gariin ammoo jarri global maappii qopheessan daataa yeroo sassaaban dagachuu hin oolan jechaa jiru. Isaan gariin ammas addunyaan biraa namootaa fi naannoo mataa ofii uumuu eegaltee jirti ta'a jechuun dubbataa jiru. Namoonni gariinis AI yookaan artificial intelligence dha jechuun shakkaa jiru. Isinoo taatee kana maal jettu? Ollee bullee raajii argina.